Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam hordoftoonni chaanala Kaayidaab akkam nagaa keessanii? Hadda barumsa ajaa'ibaa wayii isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkamitti karaa salphaa ta'een TikTok irratti kooyina argachuu dandeenya? TikTok irratti kooyina argachuudhaaf wanni haalaan nu gargaaru Tireejar Booksiidha. Tireejar Booksiin akkuma beekamu uummata Itoophiyaatiif hin mul'atu. Akka Tireejar Booksiin nuuf mul'atu kan nu gargaaru aappii haarayaa kan bara 2024 kan TikTok santu nu gargaara. Aappii kana argachuudhaaf Play Store osoo hin ta'in Teelegiraama keessa seentanii buufachuu qabdan. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan Subscribe gochuun eegalaa isin jenna. Kallattiimaan gara barumsaa haa deemnu. Tokkoffaa gara Teelegiraama keessa seenna. Erga Teelegiraama keessa seentanii booda bakka sarchii kana biratti Kaalid jettanii Kaalid Family yoo ta'an kun jalqaba irratti isin dhufa. kaalidfamily.com kan jedhu kana kilik gootan. Erga akkanatti tuttanii booda kun TikTok lamatu jira. Aappii TikTok lamaantu jira. Aappii TikTok lamaan keessaa tokkicha daawunlood gootan. Erga daawunlood gootan install gootan. Install godhuudhaaf aappii dura bilbila keessan keessa jiru san haquu qabdan. Erga san haxxanii booda aappii kana install gootan. Ani dura waan daawunlood godhee jiruuf install waan godhee jiruuf takkaattimaan gara barumsaa haa lixnu. Amma aappii TikTok keessa seenna. Erga keessa seentanii booda kun bifa akkanaa kana isinii fide. Yoo bifa akkanaa kana isinii fide jala kanarratti mood siitingii kana tuxxan. Erga san tuxxanii booda change content region kan jedhu kun gubbaa kanarratti argatanii isa tuxxan. Erga isa tuxxanii booda kun Awustiraaliyaan ni jirti, Baahireen ni jirti, Biraaziil, Burkina Faso, Chaad ni jirti, Ijipti ni jirti, Eertiraa, Itoophiyaa. Garuu biyyoota Faransaay ni jirti. Biyyoonni guguddaan marti as keessatti ni argamti. Meeksikoo, Morookoo kanneen keessaa biyyoota alaa biyyoota beekamoo akka Awustiraaliyaa, akka Faransaay, akka Yuunaayitid Isteet, Yuunaayitid Kingdom kan irratti godhachuu qabdan. Yoo Itoophiyaa irratti gootan isin hin dalagu. Saniif jecha maal godhuu qabdan? Awustiraaliyaa, Yuunaayitid Kingdom, Yuunaayitid Isteetii biyyoota akkanaa kana irratti gootan. Ammaaf garuu Awustiraaliyaa irratti kan godhadhee jira. Erga Awustiraaliyaatti akkana gootanii kun hojii kana irratti goobaakii kana kilik gootan. Ergasii ammallee goobaakii jalatti kilik gootan. Erga akkana tuttanii booda close gootan kun jalarratti. Erga sanii kana yoo barbaadan skip gootan. Erga skip gootan swiipii gara olii akkana ol harkiftan. Erga ol harkiftanii booda gara porofaayilaa keessa seentan. Erga gara porofaayilaa seentanii booda sign up gootanii akkaawuntii kana bantan. Use phone or email irratti gubbaa irratti kilik gootan. Erga kilik gootanii booda akkana isin fida. Barreeffama keessan irratti barreeffattan. Erga barreeffama irratti barreeffatanii booda next gootan. Erga next gootanii yoo feetan iimeelaan barachuu dandeettan. Yoo feetan as biratti ammootu bilbilaan barachuu qabdan. Bilbilaan barachuudhaaf bakka kanatti tuxxanii bakka Awustiraaliyaa ibsan biratti Itoophiyaa irratti gaddeeffattan. Homaa rakkoon qabu kun. Itoophiyaa irratti gaddeeffattanii achii booda bilbila keessan galchitan. Duwwaa 9 akkaawuntii duraa yoo qabaattan akkaawuntii sanillee baruu dandeettanii akkaawuntii haaraallee baruu dandeettanii homa takka rakkina hin qabu. Akkaawuntii keessan mata kan ta'u 8 erga akkana booddanii booda send code kan jedhu kana kilik gootan. Erga isa akkana tuxxanii booda akkanatti isin dhufa. Niitoorkiidha. Kanatti isin dhufa. Tana seeraan akkana gootanii akkana galchitan.
Erga akkana galchitanii booda akkana raayitii isinii godha. Erga akkanatti raayitii isinii godha koodii isinii ergama. Koodii isinii ergamu kana galchuu qabdan. Koodii kana eeggattanii akkasitti itti galchitani. Koodii hin eegdan isinii ergama achi isinii ergama. Enter 6 digit code. Koodii digitii 6 qabu erga isin jedhamu. Your code was sent to hin ergama suuta ittiin hin eegganii xiqqoo ibsatani. Kun koodiin ergamee jira. 13 2085 erga akkana itti guuttanii booda kallattimaan isinii bana baqa. Erga akkana isinii banee booda bakka kana argattanii bakka live jettu tana gubbaa irratti isii kilik gootan. Erga isii kiiktanii booda gara live isin seensisa kun. Amma live treasure box qabu akkana xura harkisuudhaan akkasii soxxani. Kun ammoo treasure box jechuun tuna wanti gubbaa kanarratti argattanii isii kanattu treasure box jedhamtu wanti gurraatti gubbaa jirtu isii kanattu treasure box jedhamtu. Akkana taap gootanii akkasitti kooyina fudhachuu dandeettanii jechuudha. Kun treasure box jechuun wanti gubbaa irratti argattanii isii tana. Isii kanatu treasure box jedhamu kun gubbaa kanarratti. Isii kana akkanatti kun taap gootanii akkasitti fudhatan. Kun amma as keessatti kooyin lama jira. Nama tokkodhaa fi kun xiqqaadha irra xiqqaadha. Allaa fi baatu jira. Akkana xura harkisa akkana soxxan. Kun akkuma agartan soxxan kun akkanatti. Live treasure box qabu akkana xura harkisa akkana soxxan. Bakka live baatu jira. Live akkanatti harkisa akkana soxxanii. Barumsa akkanaa yoo kan barbaaddan taate chaanala kana subscribe gochuu hin dagatinaa isin jenna. Nagaatti.